isin garuu maaliif diroo hin aannu uummata Oromoo fitaa jirtu? Waan ammarra geenye kanarraa humni duubatti nu deebisuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Tole, akkam jirtu kabajamtoota Boonaa Times, maatiiwwan Boonaa Times bakka jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u jecha torban kana viidiyoo isin barsiisa jedhee yaadee jiru qabadhee dhufeen jira. Amma xumura viidiyoo kootiitti akka namaa turtan gamanumaa isin gaafadha. Warroonni chaanalii kanaaf maatiin ta'an jirtan subscribe gochuun maatii Boonaa Times akka taataniin gamanumaa isin gaafadha. Viidiyoon qabadhee dhufee jiru gaa Pirezidaantii keenya obbo Shimallis Abdiisaa haasaa koomedii haasa'u jechuudha gaa. Haasaa sana haasaan keessaa kutee isinitti akka nama walitti haasaa jiruttani isiniif hima jechuudha. Akkasumas obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Oromiyaa duraanii amma hubannee kan jiranii haasaa isaan kana dura haasaan irraa kan fudhatamee jiru. Isaanii wajjinis turtiina godhaa. Kanaaf amma xumura viidiyoo kootiitti akka nafana turtan isin gaafadha. Warroonni viidiyoon kun isinitti tole like gochuudhaan warroonni subscribe godhan jirtan immoo subscribe gochuun akkana jajjabeessan gamanumaa isin gaafadha. Boonaa Times miidiyaa keessan amma xumura viidiyoo kootiitti akka nafana turtan isin gaafadha. Gara viidiyoo kootiitti darba. Tole obbo Shimee baga nagaan gara gaaffiif deebii kootiitti nagaan dhuftan isiniin jedha. Tole tokkoffaarratti waa'ee Jaalmarroo haasofna. Obbo Shimee Jaalmarroon eessatti dhalate? Shaambuu fincaa shaambuu. Galatooma obbo Shimee argattaniittu. Itti aansuudhaan immoo lola dheengadda Naqamteetti wal lolaa turtanii eenyutu mo'ate? Nu injifatan nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'atan. Tole gamanumaan waraana bahuuti waan jettan qabdu? Gahee eenyumaanuu bakka hin bu'amne. Taphachaati kan jiranii galatoomaa jechuun hin barbaada. Dhaloota jaaraa jiru. Tole obbo Shimee waa'ee uummata Oromoo yaaddoo qabdan qabdu? Oromoon kuni galaana akka nurra yaanee. Gaaffii kosattaanuun immoo waraanni ABO yeroo ammaa kana keessa maal keessa jira? Dammaqina olaanaa keessa kan isaan galanii qabsootti cichan. Tole Jaalmarroodhaan immoo waan jettan qabdu? Gootummaadhaan immoo baga seenaa hojjetee kinoo seenaan isaa har'a seenaa uummata Oromoo ta'ee jira. Waan cimaa haasoftu obbo Shimee mee kana malee waan itti dabaltan qabdu waa'ee isaanii? Qabsoon uummata keenyaa barnootaa fi dhalootaan akka hiikamu ifatti nama hubatanidha. Waan cimaa haasoftu obbo Shimee mee kana malee waan itti dabaltan qabdu waa'ee isaanii? Walqixxummaa fi bilisummaa uummata Oromootiifis nama qixa tokkoon qabsaa'anidha. Yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo eessatti kaampii ijaarratee jira? Wallagga Lixaa Najjoo irratti ijaarameera. Tole obbo Shimee waraanni ABO maaliif qabsaa'aa jira? Qe'ee Oromoo jijjiiruuti. Amma badi fuula kudura maal fakkaata deemsi? Galatooma. Doktor akkam jirtu? Mu'ameeman. Maaliin mo'amtan doktor? Caasaan dhaabaa biiziidha kaabinee keessatti. Lafa kennisiisaa oolaa, saamsisaa oolaa. Baay'ee nama dhibdu. Yeroo ammaa kana sodaa keessa jirtu jedhan maali sodaattu isin? Yeroo rakkoon uumamu sodaachuun fiir gadhee miti. Maal doktor? Isa isin sodaachisu mo'uu dandeessanii? Sodaachisaa mo'uu hin dandeenye. Hojii keessantu isin sodaachisa. Hojii keenya miti hojii diinaati. Tole doktor uummanni Oromoo maal isiniin jechaa oolu? Arrabsaa oolu humna nu sassaabaa oolu. Kana caalaa isin ababsiisaa hin jiran. Kana caalaa somnaa waan ciccimaa sabsabii ta'ee fi maal isin garuu isaa akkas taatan? Kanaaf nagaatti yeroo biraa walitti deebina nagaatti tole kabajamtoota hordoftoota koo gaaffiif deebii obbo Dr. Abiy Ahmed wajjin godhee kana fakkaata ture. Gaaffiif deebii keenyarraa waa hedduu akka barattaniif itti bohaartan abdii guddaan qaba. Gaaffii ciccimaa isaan gaafatuun itti fufee haasofsiisee yaadate waan cimaa akka haasa'anii kanumarraa yoo beektu sun. Kanaaf gara obbo Shimallis Abdiisaa Pirezidaantii Oromiyaa keenyaatti dabarsaa. Obbo Shimallis Abdiisaa ganama cimaadha. Maqaa masoollee qabu maqaa masoodhaan waamamu amma gaaffiif deebiin isiniif qopheessee jira. Amma xumuraatti na hordofaa isiniin jedha kabajama. Obbo Shimee waraanni bilisummaa Oromoo maalidha? Goota. Maal jechuudha obbo Shimee? Naan galle irra deebi'aa naaf ibsaame. Gaafa rakkoo kan uummata fuuldura dhaabbatu. Erga akkas ta'ee maaf dubbii kana kaabinoota keessanitti dubbannere? Kaabinee mootummaa naannoo Oromiyaa nu harkaa kuffise. Kanaan booda akkam taatanire? Nu injifatan nama afur qofatti hafnee kaan nu mo'atan. Amma maal gochaa jirtu reesin? Haala nama sobaan jiraachisaa jira jecha.
Amma maal hojjechuuf karoora moo qabdu? Lixa Oromiyaa qofatti ikkoo qamadii oomishni ekspoortii gochuu dandeenya. Waa'ee lixa Oromiyaallee achi waliin kaasina achumatti dhiisaa isa. Jira kaalafti bishaan jira. Obbo Shimee isinis hingaa kana caalaa somnaa waan gurguddaa sabee ta'ee fi maal garuu eessaa baddan isinis siyaasa akkasii keessa lixxeen isin. Biyya nu bulchaa jirtu nu kabajaa jirtu ennee yaanna isin waan ciccimaa haasoftu. Otoo isin haasofsiisan waan ciccimaa dubbattu. Kanaaf hidheen hin dubbadhu ani immoo bulchaa. Kanaaf ammas gaaffiif deebii obbo Taayii Dandanaa wajjin godhettanii isin dabarsaa. Bakka badeera biyyi lafaa badee waan haasoo argitaniitu bakka biyyi lafaa badee. Kanaaf ammas gara viidiyoo kootiitti isin dabarsaa gara obbo Taayii. Tole obbo Taayii baga nagaan gara gaaffiif deebii kootiitti nagaan dhufteen siin jedha. Hojii baga nagaan dhufedha. Jaalmarroon nama akkamiiti? Nama iftoomina jaallatu. Obbo Taayii maqaa kee jijjiiranii si waamuun kun gaariidha amma? Xureessuun cabsuun hin ta'u. Mee waa'ee bulchiinsa Abii maaltu itti dhaga'ama waan dubbatu qabdaa? Akkitti wal bulchaa jirru immoo sirrii miti. Mee maaltu jira? Hanqina gurguddaa qaba jechuudha. Maali eessaa bade? Kaabinoonni eessaa badan? Bulchitoonni maa babbaddanis? Waan gurguddaa haasoftu isin. Kanaaf nagaatti booda walitti deebina. Viidiyoon isiniif qabadhee ture kan nama ammaatti daawwattan ture. Viidiyoo kanarraa akka warraa barattanii fi akka itti gammaddan akka itti bohaartan abdii guddaan irraa qaba. Warroonni chaanalii kanaaf haarawwataa ta'an sabiskiraayib gootanii akkana jajjabeetanii isin gaafadha. Warroonni viidiyoon kun isinitti toles laayik gootanii akka na jajjabeetan abdiin arsotan isin gaafadha. Warroonni chaanalii kanaaf haarawwataa ta'an chaanalii Boonaa Taayims jedhu sabiskiraayib gochuudhaan akkana jajjabeetanii isin gaafadha. Viidiyoon amma qabadhee dhufe yoo isinitti tola ta'e torban inni akka isin qaqqabu yoo barbaaddanii karaa koomentii jalaa kana beeksistan isin gaafadha. Warroonni chaanalii kana ilaalaa jirtan koomentii godhaa yaada naa kenna. Kanaaf amma torbanarraa viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaan isiniin jedha. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.